maqaan kiyya Ahmad Aliyyaa zaman jedhama. Gosa jedhaa mootii emergency medical technicianidha. Tole baay'ee galatoome. Namooti magaala Shawaaroobiititti ambulaansii keessaa baafamanii namootaan ajjeefaman kaleessa irraa qabee viidiyoon isaa miidiyaa hawaasummaa irratti illee namoonni baay'ee ilaalaa jiru. Waan kanaati immoo achi turte waan kana jalqabaa qabdee beektaa waan ta'e sana mee jalqaba irraa kaasii nutti himi. Namooti kun buufata irraa gara sanitti odoo hin deeminiin dura irraa na ka'iiti. Okay, ani baalamuyaadha. Ogeessatti fayyaa isin jedheen jira. Jalqaba irraa qabne yeroo jalqabaadha madduun baay'ee sina dagaanutti seenaa ture. Karaa sirriitti deemdamne baay'ee rakkataa turre. Critical case baay'ee gamti jedhanis dirqama riifirii mugamsa qabanis riifirii qabne. Ani baalamuyaa waan barbaachisuuf dirqama isa jala deeme. Namooti deeman hammame namooti riifirii ta'an nama meeqa? Ambulaansii lamaan deeman warra madaa'e nama lamaa fi achi booda jettee namni isaan akkamitti jala deemu nama sadii jala deeme. Nama sadii? Nama sadii walumaa galatti nama 8. Achiin booda immoo makiinaan nu ajjee makiinaan tokko jira poolisii 3 waliin. Makiinaa 3 jecha poolisoonni 3 makiinaan 3. Eessarraa kaatanii eessa deemtan? Sanbatee xinaxaa garraa kaaniti Shaaruubitti kan deemne Yifaat hospitaal kan jedhamu itti deemne. Maal jette magaalli? Shaaruubitti jedhamti. Sanbata irraa kaanee Shawaaruubitti. Dhagaa Yifaat hospitaal kan jedhamu seenne. Yeroo seennu katamachi nagaa ture wanni hin jiru makiinaan fi akka bajaajii tokko fi namoota malee namni baay'een hin jiru ture. Seenne yeroo seennu doktoroonni hin jiran ture. Hospitaalicha keessa. Naarsi hanga 2-3 qofa ture. Isaan gaafadha jennaan doktoroonni hin jirani hospitaala biraa keessan hin jedhani. Achi booda yeroo bahuudhaaf kaane karaa nutti cufame. Karaa nutti cufame achi booda jettee sodaannee bahuudhaaf hospitaaluma keessa nama fide gaaddisa muka tokko dhaabnee keessa buunee dhaabbanni warri shufeerotaati fi ani baalamuyaa jira. Achi booda poolisoonni jira se'attiin goone jennee suma waliin dhaabbannu liyyuu hailiin cibbisaa dhuftii nu marsite. Humni addaa naannoo sana jecha. Achi booda nu marsanii ani osoo isaan argin duratti meeshaa akka wabbalatee meeshaa nurratti kaa'amu kan agarre. Achi booda boonni nama nagaatti naamin jenneeni. Achi booda dhumaa isaanii akkana jennu inspekterichi katamichaadha poolisii waliin nutti dhufe. Yeroo dhufetti akkamitti nu bilbilamee dhufe doktoroota afraarraa'uudha wanni gootanii wanni godhaa turte sodaachisaa akkamisa jirtan nuun jedhaniiti nuun jee. Haasani doktoroonni naaf sodaachisne. Doktoroonni numaa hin jirani namni hin jiru ni bahuudhaaf sodaannee harmatti keenye jenneetti. Akkamitti achiin booda yeroo jedha firadoo dhigalle akka doktoroonni hin jiran yeroo addaarra ijee. Isin akkamitti harma dhuftan duuba ataayii kan gootanii isin akkamitti kan as dhuftanii tuffii keenya oominaa minnuun janii achiin booda nu afraarraan uummata bal'aa jaalaa liyyuu keessoo warri amma milishaa dhaabne gandaa jallisaa gandaa kuni aboo kuni tokkuma isaanitti fitaa kan jirratti walii galaa turan. Uummata fuuldura dhaabbatanii jechaati. Kuni boo nama isaan tajaajilaa ture bakkumatti uummataa fi naannoo poolisii baalamuyaa osoo hin taane bakkumatti fitaa ogeessota ta'anii jiraa turan. Achiin booda yeroo sanii booda mucaa tokko ture kan nama akkasisuuf isaan jala deeme Ismaa'eel kan jedhamu ambulaansii raawween ambulaansii jala taa'aa ture. Achiin booda aboo gaayyaa inni miti jeeti inni mana jalaarratti akkana gadi fiige dhukkaasni yeroo jalqabaa isaa irratti kan baname. Isatti dhukaasanii? Isarratti dhukaasanii achiin booda jettee uummanni fi jettee wayyaa lamta kun biraan banee ol dhagaanutti wanni godhee karaa kanaan bakka tokko sa'aa gaamsa turreef mucaa wayii tokko rabbii sawaaba nu godhee ni jedhu riyaa jedhu mucaan xiqqanaa ni ture tokko. Yeroo san immoo isaan kallattiidhaan ummaticha maduuti fi uummata akkamsaa ture bakka lolaatti dhufe gamsi jedhetti yaadni isaanii isaanirra gama ture. Yeroo san gara isaanitti bakkatan immoo mucaan tokko nama sigaajee mana duubarraan qabee kifilee tokkitti nu dhufte balbalachiirra dhaabbachuudhaan harmaan darban asii darban jedhee nurra achi dabarsisanii booda manaan nu qayyaree achi keessa nu dhuftinne ummaticha haala hin taa'amneen haala hojjetamee hin beekamneen fixaa turanii xumuranii fi sanii booda
wanni sitti mukana jedhee yeroo as achitti baay'ee natti ulfaata. Wallaahi takkaa hojjetame ani gura kiyaan dhagahee seenaa darbarattu wanni hojjetame akkasitti dhagaheetti hin beeku. Kanaan booda ni yeroo jalqabaa poolisoonni minaanii walitti dhufan nu adaanan uummata kana uummata nu adaanuudhaaf lubbuu namaa sana akka hin banne jenne sana hin adaanan jennee baay'ee abdii fudhannee ture abdii kana ture garuu haala hin taa'amneen uummata sanillee adaanuun hin danda'amne nuyi qaama nama namni bare namni hundi tokko miti namni nama gaati nama gama tokko irraan dalataa ala ta'een nu adaanuu mijaasanii galatuun kan jaa. Akkamitti baatan san booda achi keessa? Achi booda ummaticha xumuranii baadaawanii godhanii booda qaamni addaa bahee deemee jira. Inspekterichi yaalan taane bakka asin booda yaani gamtu jira namni jedhe inni bakka dhokatti mucichi dhaqee inspekterichi itti hime kan booda jeetti federal police ni waa irratti nushii achi nushii dhokannee ture waan irratti jaara sa'a lamaa mokkanatti kan hospitaala nu baasanii jeetee gara poolis taa'etti nu godhe. Achiin booda federal police nushii federal police harka poolisitti achi nu geeshanii kaampii jeetee federal police waliin kaampii bullee biratti isatu fidee nu dhufee jechaadha. Poolisootni namoota meeqa kan achi keessaa baraaramtan lubbuudhaan kan baatan nama meeqa? Namni inni shifirri tokko jalqabuma yeroo duukaa simbanamin dhokatee warri moo wajjin dhokannee baane shifeerii lamaa fi poolisii sadii ani ogeessa tokko akka kana nama jaha ta'anitti kan baane. Nama torba jechuun waliigala. Waan akkamiitu sitti dhaga'ama eegas amma waan achitti ta'e san hin argite maaltu sitti dhaga'ama maal yaadatta? Wallahi dhugaa dubbachuudhaaf ani hospitaala keessatti wanni kanaan uumamaa jee haadha biyya qabees durarraa qabee waan akkanaa yaadeen beeku hojii hojjechuuf amma baay'ee sitti ulfaata wallahi xina qabeessa jettee amma hospitaala isheenuudhaaf baay'ee bakka nama sodaachisa jedhee yaadan akka yaada keetti waan kaamee hin beekamne duratti hamee jira. Halkan amma yeroo rafnu baay'ee nutti dhufa inni tumman sun godhame reefu yeroo dhufa akkas ture sinni sadaa yeroo sana akkas ture dhumne akkan kaanaa miti isa baay'ee nutti dhagamaa jira. Halkan irrii min jiru guyyaa bakka namatti yeroo makamtu namni waan kana yeroo xiqqaas baay'ee si dhukkuba bakka akkuma rabbashamee jira sammuu keenya baay'ee nu baay'ee nutti tuqamee jira. Reetti wallahi bakka dhugaa dubbachuudhaaf wanni kun baay'ee waan namatti dhagahamu.